سكوشش مياترين قدلو البيلو مايتو ازنتون كمدل دايما يسستو Sammu akkana kana ka qabaatu osoo ani nama isaa ta'ee isaa wajjin jiraadhe osoo ani waa balleesse iyyuu namni kun irra naata fakkeenyaaf yeroo tokko yeroo si arrabsanillee arga yeroo si jajanillee arga waa baay'ee arga waan ta'eef yeroo kan waan kanniin marayyuu irra tarte ati immoo nama gaarii taate nama gammachuu taate waan pozitiivii haasoftu immoo bakka namni kun osoo ani nama isaa ta'ee ani waa balleesse iyyuu namni kun bakka jira miti nama mal gafat unang jatan sila ati gafin gafat tuh ya mal gafat dah guys mal gafat doang gafat dulu beber mal gafat dah ati mal gafin gafat cuma ya disuruh nak konsen mal gafat dah bewang gafat udah beber ringkor mal gafat dah uang gafat udah ani akas sejarah dufi like akak nama kami rayu nama ada nama especially akak ada sejarah tu nama nanti muka buan oke itu geromo namni anak isi jalan. Kita berada di perangki sebelah rantai jalan ini. Oke, wantok. Akan namun mati isi jalan deh, akan namun mati si temekana kasih jalan dukan. Namni onne tiga sadai narko. Anak bicara tu farga miti. Anak kemana jalan lah. Sekarang apa aja weh kisah cuma komen tidak onne namanya harga ni beta. Sorry. No, ani wanni wadah sih kalau jecu. Wanni wadah fi legal kalau le sulu watile amade wadah kalau jecu. Rokofa. Osoo si jaala delle amma masitti mun barbaadu osoo si jaala delle jaala dhuunfaa sana osoo si jaala jaala egar boodaati wal hajamnu sana osoo si jaala de amma daddaffii kanatti sitti mun barbaadu garuu daddaffii kanas hin beeku like dura si beeka akkuma waa'ee kee haasaa tursan jechuudha daddaffii kanas sitti mun hin barbaadu osoo daddaffii kanatti illee sitti malee deebii kee illee har'uma sirraa dhaguun barbaadu borullee sirraa dhaguun barbaadu isaanillee isaanillee sirraa dhaguun barbaadu akka ati waa'ee kiyyallee kanallee baratte ana miti yo bo mati ki yalle barate acci bo dana tinte tasna wonu masiga fa bi yesu so namni akkanatti hada na baratani wan fi barati na baratani akkan manti dasi sinjade folo no gosa galatoma garo amma ani wan fi waji waye jalala hase fi so imakesa like ani caring god ani wan fi waji mura jalala hase isi yo folo no gotani to kan an tranki isi mura tani yo folo no gotani folo no godina yo ga gara kisin no gotani jatene folo kesan defada sinigale lama fa da moti yo ani yo sijala dille yo walin jaratin ille wannan wada sigalu sille mi sinille walin dab jalala kelen kannasu bakka kuma durani sa kara jalala ti yo ya delle yo mistaken ana brale dalagame si brale dalagame mistake sa yo sore sudan de nesaresa o sore sudan da amin dammo ani bakuma dura sanjir like akuma durani si jadu san jalala masan daba me male ana kuma dura san si jadu tajichu gele kanafu ani arati de jalala umfa wan fi timanjir isinille gafi na gafa chugabti analle gafi si tagu kaba isinille wan kana like wanki analle baru kabti analle gafi isi irra dufu daga hukam so boda gafi ki tumura maybe ya rata udanda maybe kubeshani ya rata udanda maybe tolbe ya rata udanda yona ari fachise
So yoo na ariifachiisee baay'ee na ariifachiisee as kaleessa. Yoo na ariifachiisin isin illee waan kiyyaa beektu yoo jedhe immoo achi bunnee jechuudha. 15 yookaan 6 yookaan 6 lamattu gaafa gaafa wayittiin gaafa wayittiin. So kanaafii walumaa galatti warri ani waan fi wajjin haasa'e fooloo na gootan fooloo na godhina. Warri ana akkanan na jaalattanii mucaan kun Oromoodha kan jaalannaani haa guddatu illee jettan fooloo na godha. Isii wajjin haasa'e immoo warri fooloo na gootan fooloo nallee hin godhina. Fooloo yookaan na gootan inni narra deeffadha. Ila waan tokko jira beektanii obboleeyyan tiyya jala kanatti warri waan takka barreessaa jirtanii. Anaka kiyyatti dhuunfaa kiyyatti akka kootitti jechuudha. Bultiin hiree rabbiiti. Maybe yoo rabbiin anaaf isa waliif qoodee jiraate osoo kabiraan hafee miti inni osoo miti isaa miti jechuudha. Uumma feete jidduu keenya jiraate osoo innuu na jibbee innummaa mataa isaatu osoo na jibbee rabbiin buddeena kiyyaaffa isaa guyyaa takkaafillee taatu walitti dabalee jiraannaan wanni addaan nu fageessu tokko hin jiru. An akkasitti nama. Waa hundayyuu wallaahi rabbiin gargaarsifadhaa rabbitti nama nallee. Waa hunda akka rabbii fixu rabbitti nama naan. Eebi yookaan gatii ana sirraa kokkolfu maal wantoota tokko jedhuu fi fuutanii waan tokko haasa'uu dandeettan. Uuma hundaa rabbitti nirtifadhaa. Rabbitu fidaa rabbitu fixaa jechuudha. Rabbiin maal irraa nu uumee nama nu godhee maal walitti qaqqabee asiin nu qaqqabee yookaan buddeena kiyyaaffa isaa walitti nu dabaluu illee dadhabu addaan illee nu fageessuu hin dadhabu. Waa hundinuu qooda rabbiiti jechuudha. Mixanii qooda rabbiitan akkasitti nama. Jaaladhees yoo isaan adda bahe hin gattu. Because jaalalli anaa haarayaa miti jechuudha. Anaaf jaalalli haarayaa miti. Bu'aa baay'ee hedduu keessan darbeera. Ebi miidiyaa kanarratti isinitti himadhu yookaan namatti himadhu malee an akka dhuunfaa kiyyaatitti bu'aa baay'ee hedduu waan ilmi namaa lafarratti argu hundaa argee keessa darbeera. Umriin kiyyas gahee haa ta'u hanga osoo hin gahinis haa ta'u waa hedduu keessa darbeera erga dhaladhee haga na gahee jechuudha. Gatii kana ta'eef ani irraan kaa'edha. Taani ammoo namoonni tokko fooloo fi fammasuu fi minaamina jettanii an silaa akka kootitti miti fooloo tiktookiidha akka boru gubatu miti. Osoo akka kiyyatti an qabeenya godhadhee namni biroo ala biraan qabeenya godhate jedhanii an jabaadhee namni biroo nalatti an jabaateeti hedduu natti ta'u. Because ilma Oromooti. Diinaafuu hin gammadaan waan diinni argatuuf jechuudha. Inshallah wama barbaade haa ta'u waan diinni argatuuf hin gammada. Ana biraa yoo fammase, ana biraa yoo jabaate, ana biraa yoo fooloo argate, ana biraa yoo beekamtii argate, maybe gaafa yookaan boraan miidiyaa kanarra hin jirre ana caalii hayyuu ta'uu danda'a. Ana caala beekaa namaa ta'uu danda'a. Yookaan waan ani isin hin fayyadne waggaa hagan asirra taa'ee isin hin fayyadne inni boru isin fayyaduu danda'a. Rakkataa wayii mana isaa keessa gargaaramuu danda'a. Kan warri xiyyeeffannoon keessa waa'ee fooloo ta'e jechuudha. Rakkataa wayii boru mana isaa keessa gargaaramuu danda'a. Beelaa wayii mana isaa keessa beela bahuu danda'a. Ammas waa wayiitiin isin gargaaruu danda'a. Rakkattuu mana madaam takka sagalee ta'uu danda'a. Kun miniingilasiidha jechuudha. Fooloof namni maal jechuun miniingilasiidha. Ana biratti akkas namoonni deebuu fooloo qaban. Nama tiktookiin kun meeqa kun abbaa abdii gisee argitan 1800 inni jedhaa jira jechuudha. Fooloo akkuma takka akkuma lama namni wal godhu sanii miti jechuudha. Yoo jaalattan akkuma inni jedhe fooloo godhaa. Lakki hin barbaannu hattan dhiisaa. Mirgaa fi dirqama keessan sun faamiliitii argitanii. Taani ammoo tabultiidha. Anis isa jaaladhee isa jibbeedhaaf osoo hin taane isa jaaladheef osoo hin taane osoo isa jibbu rabbi isaan na qabuu danda'a. Ilma jibbantu abbaa fardaadhaa lafa jedhantu jira. Ilmi tokko yoo argitan ganda keessatti osoo haadhaaf abbaan quban qabaatiin ilmi isaanii kan intala birootitti ulfeessee gaafa intalli sun ilma keessan inni ulfeesse jettee galte qumaantaa jedhanii osoo jibban gara biraa gara himatuun qabu ganduma san keessatti hafee abbaa ofii san dhaala. Lafa san dhalaa jechuudha. Gara fidan hin qabu kan waygatanii dhala ilma isaaniiti jechuudha. Kanaafuu ani ka jaalalaa rakkoo hin qabu. An akkamitti akka ofaana beeka. Taani jaalala inni na jaalatellee isaa rabbitu beeka. Anis more maybe yookaan isaa ol jaalachuun mala.
yoo dubbachuullee dhabe isaa ol yookaan jaaladhee jira ta'uu danda'a. Yookaan inumaayyuu onnee keessaallee isan qabu ta'a. Sananaaf rabbitu waliin beeka. Waa hunda dhuffatan waa hunda dubbatanii. Kanaaf miira keessaa baya. Yoo jaalala dhugaa ta'e maashaallah nuu jedha. Yoo jaalala sooshaal miidiyaallee ta'e akkasuma maashaallah jedha. Nu faarsuudhaaf illee rakkatinaa nu arrabsuuf illee rakkatinaa isiniin jedha hordoftoota nu. Maaliif hadha nu arrabsitanii boru ammoo maal jettanii nu faarsitan? Kaleessa maal irratti arrabse jettanii? Ammallee hadhallee fooloo godhuuf rakkatinaa boru ammoo irraa kaafachuutu isin dhibaa jechuudha. Isiniif galee miti. Yeroo hadha isinitti tolee haala kamalli isinitti tolee fooloo gootan fooloo godhaa keerii. Yoo ammoo anaaf jecha ka fooloo gootan taate borullee dhattaniituma irraa kaafattanii jechuudha. Dari haaluma kamala isaa irratti hundaa'e fooloo godhaa. Kan isiniin jechuu barbaada dhiifama garuu maaliif irra caalan dubartoota akkanaa yaaddanii deeni beekaa. Bakka gaarii takka gahee waan gaarii takka argadhee bakka bareedduu takka illee akka dhaabadhu wallaahi obboleeyyan kee miidiyaa kanarratti baradhee obboleeyyan tiitaa waliin dhaladhe caalii. Wallaahi taa waliin dhaladhe maa yoo maa hin heerumne yookaan ammoo maaliif bultii takka qabattee hin teenne naan jedhaniin beekan obboleeyyan kan koo jechuudha. Waggaa beeka biyya Arabaa keessa ture waggaa 8 biyya Ormaa keessa ture. Maatiin kan koon gargaaraa maal jedhaa obboleeyyan tiyya hanga hadhaa na jalaa hafaniin beekan nan sappoorti godhaan biikoos hangafa isaaniitii gatii ta'e. Yookaan ummaan tiyyaayyuu tana dhalte heerumiinaan hin jettu. Isin garuu asirraa heerumii haadha faata ilmootee arguu barbaanna rabbi yaa rabbi jaarsuma keennu agarsiise dhiira akkamii heerumtaa maal taata waan hedduu haasoftanii jechuudha. Waa hedduu kaattan jedhanii gatii kana ta'eefi meebi hawwii bultii tiyyaallee qabaachuu dandeessanii akkamitti bulti laata akkuma asirraa afaaniin haasoftu kana bultii akkuma heeruma kiyya eeddan hiikkaa kiyyallee eeguu warri jettan nan beeka bar. Yoo heerumti jettanii eeddan kan yoo hiikkatti jettaniillee warri eeddan akka jirtan nan beeka. Maaliif hundi keeriidhaaf nama hin barbaadu waan ta'eef meebi. Dhugaa dubbachuuf ani garuu akka yaadetti baay'ee akkuma jette san namni walitti dabalamu hireen tarabbiiti. Garuu ani akka amala keetiillee akka yaada keetiillee akka beekumsa dubbii keetiillee wajjitee yaadu jechuun moor jireenyi kee waan hagammaa kana caalee. Gaafatu karaa asliitii walitti dhaqaa kan jedhullee jira bar. Gaafatu karaa asliitii walitti dhaqaa. Sanillee yoo godhamu barbaachisa godhuu hin dandeenya. Jala kana jira gaa'is obboleessa kan kee gaafa dhunjettanii kun koomenti barri maashaallah naan jedha jala kana taa'e. Wallah kun jala kana taa'e maashaallah naan jedha. No, dhugaa dubbachuuf amala keetiifillee haala keetiifillee namni hedduun namni baay'een si jaallata. No atileen ani moor wallaahi akkanatti fakkaatatti waan osoo hagamma jiraatu kana caalaa gaafa namaa walitti dabalante waan jiru gaarii wayii jiraatu natti fakkaata. Garuu jiraatan inshallah. So nama rabbii walitti dabaluu immoo beekanii na garuu gaafii na gaafachuu diddeerta an garuu gaafii kee dhaga'uu barbaada. Baramata dhagaafii qophooftee bakka gaafii kana gaafachuu qaba. Eenga dallee akkuma tasaatti sibira seenee na gaafattee na fakkaate. No, ani si jala deemu keessatti getee sireena bira deemuuf baasee hafachuu qaba. Baasee keessatti getee sireena seenee karaa dheeraa deemee bakkitti appointmentii dhaqee wajjite sireena seenuuf deemu kiisii keessa jirtiin hin jirti. Zeddoo fayyadaanii qaba. Reefu na ergatanii turanii jalaa kan kaasu. Garuu didee. Jalaa qabna yaati. Didee. Ani didee. Eegatti haa ta'anii dhiisa ammayyuu achi atumaan booda jalaa qabi malee anuma jalaa qabu. Ana baasa keessatti buusee silkii. Kan warri koomentii noo jedhu. Wallahi billahi way ummatu ajaa'ibaati bartiin qabin soo. Way ummata koomentii kiyya bar. Wallahi sun ummata ajaa'ibaati. Innoo naan jedhani barnoo jalaa qabi waliin haasayaa. Noyyee dubbadhu. Achuma aga tireena bira gahu baasa qabachuu qaba. Baasa qabadhee tireena bira gahee tireenaan bakka wayii deemee katama
appointmentii sun turre caalaa yeroo sanitti silkiin sun haa teettu appointmentii deemaa hoomata akka iyyuu hin taatu jedhe. Garuu baasni guutuudha. Namni martinuu silkii achirra dhiisee osoo hin argin biraa bahe anillee achiruma dhiisee biraa bahe erga sanii baas diraayivariin jechuudha. Namni baasa oofu achi keessaa fuudhee bakki ta'e isteeshina baasaa fidee ani bakki ta'e appointmentii kiyyaa deeme galgala deebi'ee wayitee ani irra dawwalu namticha baasa oofutu fuudhe silkii biraati jechuudha. Dhaqee bakki ta'e baasaan fudhadhee deeme. So wanta baduu fi wanta dhufu kanallee sabrii qaba. Wayitee ta'e sanillee masan bare yoo xiyyataa ta'in dhufti yoo xiyyataa hin namni suni maanbifata jedhe. So sabrii uumama qabuuf si arge malee yeroo baay'ee dhufee jira. Yeroo baay'ee mokkoree jira. Namallee ta'e qabeenyallee ta'e waan barbaadayyuu yoo ta'e sabriin barbaachisaa. Ati maatii kana dura waanti dubbattee beektaa? Sabni kun jechuun sabni kun seenaa hariiruu nyaatu odee baasaa bara. Saba seenaa hariiruu nyaatu no maakii waliin haasa'ine dhugaa dubbachuu gaafa akka waliin haasa'ine turre no waa'ee jaalalaa si jaaladhaa maaliin jenneen garuu. Baazeeqaa sun asliin faalleen jise suni akkuma qalbiitti laayikeen jiraa miti. Beekamaan qabsoo irra waan isiin turteef jechuudha. Suni osoo ibsishaan wajjin iyyuu haasa'in dura. Wajjin dubbadhee ture. Komintii wayii argeessina. Yaa wajjin dubbadhee ture. Viidiyoon illee jira baasee. Viidiyoo sanillee yoo namni sun dallatu baatee viidiyoo sana jala seenee nagarte. Wanni miti sireesii. Sireesii akka. Komintii sanis gaafadhe nama. Yaa dhugaa namni waan barbaade waliin dubbachuu hin danda'a. Makiillee gaafatee ture kana dura jenna. Jechuun makii wanni ani gaafadhe yeroo san yeroo wajjin haasofnetti I think video san si ergaa qaba yoo arguu barbaadde. Video san namni gadhiise wayitee san hin barbaade si erga. Gaafii wanni iti miti. Gaafii jaalalaa osoo hin taane. Naa surra kan qabu maali jennaani laal namni obboleettii tiyya anaan jaalala keessa wajji turre gaafa na walii ta'uu dhabe carraan ka obboleettii tiyyaa isa godhe yennaan obboleettii tiyya fuudhuu mirga qaba. Yaa. Kun waa wannooti miti beektaa namoonni tokko yoo jaalala yookaan nama wanta kan gaafa walii dhufanii wanni sun yoo hin taane dirqama obboleettii tiyya jaalachuu danda'a jechuudha. Obboleettiin tiyya yaada isaatii yoo galtee obboleettii tiyya fuudhe rakkoo hin qabu. Obboleettii tiyyaan eegaa isa dhiisi atillee isan fuudhin jechuu hin danda'u. Kanaaf makiillee